Namni yeroo hedduu irra deddeebiidhaan rakkoo finniisaa isin rakkisu yeroo hedduu nagaggafachaa jirtan rakkoo finniisaadhaaf fuulli keessan isin gugurraachatu akkasuma wantoota garaagaraan faalamee kan konfideensii keessan gadi buuse yeroo hedduu nagaafachuu irratti argamtan viidiyoo nama qabaddeessi dhufe kanarratti furmaata isaa argatta jedheetii yaada jedheetii namanaa sanaanuu viidiyoon kun wantoota atiin mana keessatti fayyadamuu dandeessu qofadha. Sana yeroon sin jedhu keemikaala garaagaraa waan hin qabaanne waan faarmaasii irraa osoo hin taane maallaqan baastu manumatti wantoota keemikaala takkarraa bilisa kan ta'e ofumaan yaaltee ofumaan ofirratti furmaata torban ta'u keessatti arguu dandeessudha. Maarree jalqaba viidiyootti kana kooppi liink sheer godhi namoota hedduu biraan gahi. Warningiin irra jira. Viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'uu fi riipoosti godhi sheer godhi jechuudha. Maarree akkuma suuraa irratti argaa jirtan kanatti jechuudha. Damma fudhanna. Damma maankaa takka takkii maankaa lama fuunee irdii paawudarii isaa maankaa lama akkasuma waliin meksigoone xiqqoo yeroonni wal fudhatee jedhu fuula keenyatti dibannee rafnaa jechuudha. Dibannee aduu keessa deemuu osoo hin taane takkiin bakki ba'uu osoo hin taane galgala dibannee rafnaa ganama ofirraa miiccina. Mee torbanitti yeroo sadii fayyadamii gaafa 10 tokko atu jijjiirama addaa ofirratti agartaa. Maarree viidiyoon kun tariitiin na fayyada namoota biroos ni fayyada jettee kan yaaddu yoo taate ammoo namoota birootiif qoodii galatooma ulfaadhaa viidiyoo akkasii viidiyoo barnootaaf ta'u argachuu barbaadan mana kana foloo gochuu hin dagatinaa galatooma.